20 لعمليات الوعد الصادق 4 صباح يوم الجمعة برمز يا حسين بن علي عليه. لم تنهار السلطة بشكل كامل بالمرحلة الأولى لأن تركيبة النظام في إسرائيل في إيران لم تنهار السلطة بشكل كامل بالمرحلة الأولى لأن تركيبة النظام في إسرائيل في إيران. What it currently is right now when you add up our capabilities and those of the Israelis. Iran halre tokko male nagaan harka kennachuu qabdi nu salphifte akkasumas nagaa nu dhooggiteet nagaan hin jiraatu. Kana jechuun hoogganaan amma filatamus kallattiidhaan naanna'uu qaba. Carraan xumura Iraaniif kenninu yoo jiraate propozaala filannoo hooggansa biyyattii waliigala bulchuu jiru keessatti qaamaan hirmaachuu qaban addunyaa raajeet jira. Waraana lafoo Ameerikaan ergitu sodaachuu miti jedhan Abbaas Araakchi inuma guutuudhaan wanti isiniif mirkaneessee jiraate miidhaa seenaa keessatti barbaraan isaan madeessuuf kaameraa addunyaa duratti hojjetamtoota isaanii daawwachiisuu jiru arguuf hawwii guddaa akka qabnu isaaniif mirkaneessina jechuun dubbii guddoo isaan dhodhoosan NBC wajjin afgaaffii deebisanirra miidiyaaleen akka odeeffannoof cimina hundee Iraanotaatti dubbachuu irratti argaman. Putin holds call with Iran president as war spread. Putin step into war military move soon. Russia is providing Iran intelligence to target US force, official says. Moscow to convoy Arab concern to Tehran. Gabaasni Washington Post masara adii wabeeffachuudhaan gadi dhiisee fi foddaan miidiyaalee idil addunyaa galaalchuutti jiran misaayilonni dhaloota afraffaa Koramshayir har ammoo misaayilonni gurguddoon akka Abu Mahdi galoo galaana Oman sulxaanotaan Qaatarii fi daangaawwan waraanni Ameerikaa baagiddu galeessatti argaman aleellaa miidhaa dhaqqabsiisuu kallattiin gabaasuu irratti jiran. Pirezidaanti Puutiin humna deeggarsaa cimaa gama saatalaayitiidhaan tumsa taasiseet aleelamuun keenya sababa Mooskooti jechuun warri lixaa himatan. Miidiyaaleen Raashiyaa Axios pirezidaanti Puutiin masaanuuwwan isaan ittiin deemaniif gocha Ameerikaa kana erga balaaleffachuu ibseet booda ergaa guddaa Puutii fi pirezidaanti Masuur Pezekshaan bilbilaan haasa'uus gabaasa qindeeffannee qabna. Mooskoon waraanni lafoo Ameerikaaf Israa'el gara Iraanitti mala taanaan jechuun qindoomina waloo Iraan wajjin waliigalus miidiyaaleen gabaasan. Raashiyaan yeroo kamiyyuu caala waardiyyaa taatee weerartoota irra Riippaabilikii Islaamaaf hawaasa Iraan ni tiiksiti jechuun waa itti dhagametti. Iran fires 22nd wave of missile into true promise for operation. Oomisha misaayilota haarawaa saffisaan itti seenuu dhabne taanaan waraanicha laantummaan gonfachuu akkan dandeenyu hundi keessan hubadha. Raadaroonni keenya saatalaayitiin odeeffannoo dhaabbileen loojistikii humni kuusaaf diinagdee Ameerikaan olaantummaan baagiddu galeessatti qabdu ija isaaniitu jaame gurra isaaniitu duude. Kana kan jedhan ammoo itti gaafatamaaf ministeera raayyaa ittisa Ameerikaa Pete Hegseth. Iran say if unleashed advanced Koramshayir for ballistic missile toward Ben Gurion airport. Galgalli kun Israa'eliif bakka kan qaqawweessa misaayilota teknoolojii ammayyaa Koramshayir dhaloota afraffaadhaa irratti dhangala'an. Iran's Islamic Revolutionary Guard. Iran has shifted its tack on missile barrages. Our next report decodes how Iran. لماذا الآن؟ بالنسبة لدول الخليج هناك البحر الثوري. هذه ليست أول مرة صحيح يستعمل هذا الصاروخ. المرة الثالثة اللي يستخدم هذا الصاروخ. ماذا عن هذا البعد؟ نعم بداية هذا الثوري في منطقة تحديدا في منطقة القرمة وهذه where there should be a goal for us. Iran threatened أشهر ليست فقط لأسابيع قد تستمر لأشهر وهناك ترجيحات أنه هذه الحرب قد الحرارة كما نشاهد في هذه الصور جراء الموجة الصاروخية. الصواريخ تعطي مناورة بإمكانية الإطلاق من مناطق متعددة بدءا من gabaasni Washington Post masara adii hollachiise foddaan miidiyaalee idil addunyaa dhadhawwisuu irratti argaman. Pirezidaanti Puutiin humna deeggarsaa cimaa gama saatalaayitii odeeffannoo tumsa intelijeensii Iraanii taasisuun miidhamuu keenyaaf
ija jaamuu keenyaaf jalqabni kana jechuun Raashiyaatti quba qabaa jiraachuu Fox News, CNN, NBC, SBS dabalatee galaalchuu irratti argaman. Pirezidaanti Puutiin weerarri waraana lafoo eegale taanaan kun ijibbaataa fi humna Riippaabilikii Islaamaa jijjiiruuf akka barbaadan Iraan qoraasuuf gonkumaa kan danda'amne jechuun Pirezidaant Doonaald Tiraamp akeekkachiisu miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. Misaayilonni gurguddoon dhaloota afuraffaa fi shanaffaa Iraanota gaarreewwan cancala fakkaatan wal qabatoo taareen Iraan keessaa dhukaafaman maddeewwan buufata baa giddu galeessaa Ameerikaan qabdu kaan harka laamsheesse kaan ija jaamsuun gurra doomseetiin har'a addunyaatti kolfisiisuutu akka argamus The Wall Journal, Stream, Jantaka Report, Associated Press, Wiyoo First Post wal harkaa fuudhanii dhadhawwisuu irratti argaman. Haleellaan kaleessaaf har'a waaree booda tooftaan istiraatejii IRGC yookiin humni warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa geeddaruun Ameerikaa Israa'el irratti fudhachaa jiru warra Awurooppaas taajjabdoota dirree kubbaa miilaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa waan fakkeesse fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya, haleellaan diroonota salphaa gatiin isaanii doolaarota 20,000 taananiin misaayilonni isaan farra qolannaa doolaarota miliyoonota hedduun dhangalaasan sa'aatii 24 keessatti Israa'el Tel Aviivin doolaara biliyoona 2 kasaarsisu Axiosif Middle Eastif Economy Times gabaasanii jiran. Akka miidiyaaleen idil addunyaa jedhanitti raafamni White House waraanicha kana saffisaan kutuu akka qabnuuf jechuun Ameerikaan roga lamatti qoodamtee jirti. Qulqulluun Ameerikaanota waraana dantaa Ameerikaaf birmadummaa Ameerikaa hin tuqin aangoof murtee nama tokkoof dantaa Israa'el tiksuutiif qofa dhumuu hin qaban jechuun seneetaroota paartii Riippaabilikaanotaa fi Dimokiraatota gidduuttis waliruuf aayidolojii yaadaa wal dhabuu yeroo mul'ataa jirutti biyyoonni gamtaa Awurooppaa fi gamtaan kaaba Atlaantikii yookiin National Treaty Organization neetoon qaamaan keessatti hirmaadha Iraan haleeluu fi miti kan inni hirmaadhus biyyoota dippiloomaasiif hojmaata tarsiimoo dantaa keenyaa ta'an kanneen akka Qatar, Emiraat, Saa'udii fi Oomaan faa humna misaa'ilotaaf diroonota Iraan keessaa furguggeeffaman qolachuuf jechuun ibsa taasisus baga nagaan gara ibidda keenya galaana Paarshiyaanota ilmaan Iraanotatti dhuftan jechuun hoogganaan waliigala humna warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa Meejor Jeneraal Ibrahim Jabbaarii har'a ifa taasisan. Nuti kaayyoo tokko qabna. Waliigalteewwan hojmaata dippiloomaasii yeroo bitachuuf Ameerikaaf Israa'el taasisanii fi tooftaawwan waraanaa keenya qarooma kaleessa ganamaa har'a isaan barsiisuu jirra. Iraan jimbiilfattoo kan jirres hawaasni addunyaa beekuu qaba. Dhaabbilee barnoota istaadiyoomii manneen yaalaa haleeluun Ameerikaaf dhiba bu'uu jedhama. Anni humna qilleensaa haleellaa saayibarii hamma galaanaatti gaggeeffamaa jiru kun daangaa biyyoota baha gidduu galeessa magaalota miidhagduu akka Abu Dhabii, Duubaay, Oomaan, Bahaaree fi Saa'ud Arabiyaa dabalatee haleellaa kanaaf sababa maadhee jalqabaati. Ameerikaan tapha diraamaa kana wayita taphattu galmi ishii eessa kan jedhus gaaffiiwwan gurguddoo addunyaa kaasaa jira. Gama tokkoon humna warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa maadhee dahannoo shororkeessitoota kana geeddaruun kaayyoo kenna jedhan. Dogoggorri guddaan Pirezidaant Doonaald Tiraamp itti sheena'utti jiran tokko ammoo akkuma Leerii Joonsan namni beekamaa fi miseensa kola basaasa CIA duraanii ta'e Leerii Joonsan jedhutti Ayatollah Saayid Alii Kaamenii ajjeesuun dogongora. Sababni isaatis akka seera amantii Islaamaa heerota fatwaatiin meeshaa duuchaa niikleerii hidhachuu ijoollee dhoowwaa akka tures ragaan keessoo taariniif peentaagoon gidduutti deemaa jirtus ni addeessiti. Haa ta'uutii Mushtaabaa Kaamenii tarkaanfii kanaaf ammoo nuufis carraaniin oolu jechuun kuusni yuuraaniyemii 60 sun sa'aatiiwwan dhiyaatu keessatti addunyaan waan addaa dhaga'uu akka jirtus Jantaka Report gabaase. Erga hin oolle dubbittiin waan hin oolle waan jedhan kan fakkaatan warri Paarshiyaanota galoo galaana irrattis dooniiwwan boba'aa afuraffaa har'aaf kaleessa walitti haleeluun Ameerikaaf dhiba bu'uu jedhama. أيضا هناك ما يؤشر إلى المزيد عن سماع صوت تحليق مقاتلة في الجو. نذهب إلى هذه الصور الآن. There is nothing new about Iran slowing the frequency of its missile attacks. This is with maximum authorities on the battlefield. The dumb, politically correct war.
متلاحقة بدأت في الساعات الأولى ولم تنتهي. Привет, друзья! Публикуем эпизод работы ПВО «Патриот» в ходе отражения удара иранских باتجاه النقب ولم يتم اعتراضه. إذا هذا ما يقول مراسل الجزيرة. نذهب إلى تامر. رحلة ملاحية واحدة كل ساعة، واضطرت بعض الرحلات إلى أن تعود أدراجها. misaa'ilonni gurguddoon dhaloota afuraffaa fi shanaffaa Iraanota gaarreewwan cancala fakkaatan wal qabatoo taareen Iraan keessaa dhukaafaman maddeewwan buufata ba'aa giddu galeessaa Ameerikaan qabdu kan harka laamsheesse kan ija jaamsuun gurra doomseetiin har'a addunyaatti kolfisiisuutti akka argamus The Wall Journal Stream Jantaka Report Associated Press Wiyoo First Post wal harkaa fuudhanii dhadhawwisuu irratti argaman. Biyyoonni Arabaa immoo adeemsota Muusaadiif maadheen Muusaad haleellaa kana keessa Israa'el biyyoota ba'aa giddu galeessaa Iraanin wal nyaachisuu deemtu waan dammaqan fakkaatan. Saa'ud Arabiyaan daangaa humna qilleenshaa guutummaatti cufachuus amma beeksiftee turte. Akka Wiyoo First Postiif Hindustaanta akkasumas poolitikoon wal harkaa fuudhanii dhadhawwisanitti abbaan gonfoo Saa'ud Arabiyaa Muhammad bin Salman Ameerikaatti garmalee mufachuus isaanii himama. Basaastonni kola Muusaad lamas qabaman. Sababni isaatis yoo diqqaate boba'aa galoo galaanaa fi oomisha dhimbibbaa boba'aa guddicha Aramco kan haleelee warra Muusaadota akka ta'uun oolle miidiyaaleen dhadhawwisaa jiran. Haleellawwan Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Qaatariif Bahrain irratti taasifameef Ameerikaa waccisiisuuf hanga Awurooppaa daangaawwan akka Qophroositti taasifames kola intelijeensii Muusaad harka keessaa qaba kan jedhu dubbitti gamana kan madaalan fakkaatan. Biyyoonni liigii Arabaas dhimma kana tasgabbii laaluudhaan Iraan cinaa dhaabbachuu Middle East Monitor, The Mirror fi Times of Indian gabaasanii jiran. Egereen Israa'el kaayyoon guddaan Israa'el guddoo bahaa keessatti ijaaruuf keessattuu itti aanee tarka akka ciniinamu jirtu Axios gaazexaan warra lixaa har'a dubbii bibittinneesse. Tarkaanfiin ba'aa giddu galeessaa guraandhala 28 Ayatollah galaafachuun eegale kun waraana balastik misaayilii fi misaayilota akka Koram Shahir Fata Hypersonikiif alaakiru zaman dhadhawwisuun Tel Aviv Ben Gurion Haifa buufatota maadhee intelijeensii waajjira ministeera raayyaa ittisaa fi Muusaad dhadhawwisuun ministeera muummee Benjamin Netanyahus haasawa isaanii haa qindeessan malee jiraaf dhabamuu isaa wanta dabaya kan jirres The West Asian Report, Japan Times, Military Defensive Middle East Monitor gabaasanii jiran. Waraanni gama kanaan deemaatii jiru addunyaa raafama guddaa boba'aa fi dhiyeessii zayita boba'aa irratti akka dhiibbaa taasiseef dhibbantaan boba'aa fi gurgurtaa zayita waliigalaa gabaa addunyaa al tokkoon sadarkaa harka 6 dabaluun isaa Pireezidant Doonaald Tiraampiif dhiba jedhamaa jira. Qondaaltonni humna eegdota warraaqsa Riippaabilikii Islaamaa Iraan maadheewwan yookiin Iraaniyaan Peroxy Resistance Fighters jedhan qindeessuun Hawtiinis har'a galgala gara tarkaanfiitti akka ce'u simama. Haleellaa guddaa daangaa Libaanoositti waraanni kallattii gama tokkoon conqolee jiru kanas yoo xiqqaate magaalaa Beeruut dabalatee miidhaa Israa'el fudhateen lubbuun sibiilota qulqulluu darbuu akka oolletti himama. Haleellaa gamtaan halkanii guyyaa Ameerikaaf Israa'el Iraan irratti fudhataniin magaalonni Iraan hedduun laboobamus miidiyaaleen idil addunyaa akkasumas qondaaltonni Iraan hin haalle. Lubbuun namoota 1270 olii yoo badan gama Israa'eliitiin namoonni 460 du'uu akka oolle The West Asia Reportiif Russia Today gabaasanii jiran. Video kana daawwannee walitti deebina. In Iraq, targeting Kurdish strongholds inside the Kurdistan region. Tehran calls it an Israeli-American plan to avoid getting involved or face unimaginable consequences. Meanwhile, Hezbollah fighters in Lebanon, the region, and sort of keep the war at a sort of a low boil. A drone has struck the Baghdad airport just after midnight. Local security officials say that 3 drones targeted the هناك ما يؤشر إلى المزيد من التصعيد والهجوم الإيراني. الإسرائيلية تتحدث عن مبان قد أصيبت وتعرضت لإصابات مباشرة. Democratic Republic Islam Iran weerarru yoo jiraate akkuma Nicolas Maduro fi
mootummaa nuuf ajajamuuf ergama keenya fudhatu filachiisuu akka ta'e jechuun daqiiqaan dura pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbatan. Miidiyaaleen idila addunyaa hedduun dhadhawwisanis Iraan gama isiitiin qeeshna goote. Carraan nuti eegaa jirus tariitii loltoota Ameerikaa boojinee foddaa miidiyaalee idila addunyaatti argisiisuun seenaa akka hojjannuuf hawwii qabna jedhan. Kun ammoo nuuf jaalala guddaa onnee guutuun dubbachuus barbaada jechuun ministeerri damee alaa Iraan afgaaffii miidiyaa NBC wajjin taasisaniin mirkaneessan. Waraanni lafoo nuti sodaannu hin jiru kun onnee guutuun ilmaan Iraanotaa hin beekan tarii dhandhamanitti arguu jiran jechuun yoo dubbatamu waraanni humna qilleensaa haleellaa saayibarii hamma galaanatti gaggeeffamaa jiru kun daangaa biyyoota bahaa gidduu galeessa magaalota miidhagduu akka Abu Dhabii, Duubaay, Oman, Bahaarii fi Saa'ud Arabiyaa dabalatee haleellaa kanaaf sababa maadhee jalqabaati. Ameerikaan tapha diraamaa kana wayita taphattu galmi ishii eessa kan jedhus gaaffiiwwan gurguddoo addunyaa kaasaa jira. Gama tokkoon humna warraaqsa eegdota Riippaabilikii Islaamaa maadhee dahannoo shororkeessitoota kana geeddaruun kaayyoo kenna jedhan. Dogoggorri guddaan pirezidaant Doonaald Tiraamp itti sheena'utti jiran tokko ammoo akkuma Leerii Joonsan namni beekamaa fi miseensa kola basaasa CIA duraanii ta'e Leerii Joonsan jedhutti Ayatollah Saayid Alii Kaamenii ajjeesuun dogongora. Sababni isaatis akka seera amantii Islaamaa heerota fatwaatiin meeshaa duuchaa niikleerii hidhachuu ijoollee dhowwaa akka tures ragaan keessoo taareeniif peentaagoon gidduutti deemaa jirtus ni addeessiti. Haa ta'uutii Mushtabaa Kaamenii tarkaanfii kanaaf ammoo nuufis carraaniin oolu jechuun kuusni yuuraaniyeemii 60 sun sa'aatiiwwan dhiyaatu keessatti addunyaan waan addaa dhaga'uu akka jirtus Jaantakaa riipoort gabaase.